keenyaa mililika kana waliin gootu Oromoo wal akkana wal goona jee viidiyoo sad inni jira viidiyoo illee kaawwatee jira jechuu akkana jee dubbatatee jira mucaan kun rabbiif ji'a ammallee mee asirraa dubbachuu ifne giruuppii tokko dhuumne waasappaanis ta'u eessaanis ta'u nama keenyaa keessa jiru bakka itti goone erga bakki itti ta'ee boodoo maallaqa buusnaa fi malee ammas otoo manicha keessa jiru maallaqni bu'ee fi maal godhu beektanii maallaqa Oromoo walitti qabuu fi qabda jedhanii mucaa kana ajjeesanii wallahi boodanii isheenona. Walii gabaabsaa deemaa kan namni martuu ol qabu qaba akkasitti yaadni keessa yaada gaariidha. Ani numa yura baasee sakkatti bichaa jechuu barbaada dhaamsa sakkatti bichaa dhaama bakka kalaasi wanni an jechuu barbaadu yaa Oromootiyaa asumaan walii galtee haa godhannu osoo ummata hagana geennu yaa fi gabrummaa taqaraa daran jirate fi ajira wallahi yaa warroonni nama qaadala nama dhibba lama way jiraani namni nama arrabsu xayilee laayikii leenkina xayilaalina yaa jamaa wallahi osoo hagana baay'an osoo keessaaf alaan quba wal qabnu nafxanyaan ubaan hagana kamtu ummata keenya waan baay'ee irraa gaanyiti daa'imman teena fixaa jiranii mana hidhaati guuraa jiranii amma mootummaan abiyyi deengadda maaliif hagatti masan Oromoo waa dubbataaf kuna jarri duraatti jechuudha. Kuni Oromoo waa wayyochuu qabnu waan barbaade wallahi waan birrii wal ijaarree birrii dhibba takka Dubaayii mufakkeenya ijoolleen Dubaayii keessa jirullee bakka tokkotti buufnee hundi keenya garee uumnee waraana ummata keenya binnee biyaasi waan biraa dhiis waboolee gargaaru dhiis maatii kan kee mana hidhachiis bes kun dhaamsa kiyyaasumaan walaa ijaarruutu hin jedhaa gabrummaa kana hin jedhamne jedhadde baasu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرنا إبراهيم دبرت ربين وهاجروا ربين وهابلسهم سوداء إليه هندقتنا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه يعني اللي أسرتي والنزر والله متأنفني باينا مغاريدا يو حالف أمل لسا باينا متسولا ونف إلي توجد سورة أبات ون أكبر بعدت اللي أبات ونمتك وكان نمرب سي وكاوان برانا مرة وجتي وكان مويو nama miidheetii miti kan inni asirratti taphataaru jechuudha. Inni yeroo baay'ee nama bashannansiisee gandaan nama qoodu kaan hin jedhu yoo arrabsellee kutaa hundaa walitti qabee arrabsaa nama baay'ee garaa nama nyaatudha wallaahi rabbiin isaa haa baasu akkuma siin dura jedhameetiin xumurame waan qabnu waan dandeenyuun haala mijaa'ee fi haala mijeessanii akka bira dhaabbatanii akka gargaaru haa gargaaramu mucaan kunii. Yookaan inni akkas ta'a akkasi akkasii uffata jechuun nurraan eegamu maaliif jennaan ijoolleen Oromoo keenyaa tokko jechuudha yooma xiqqoo isii waa namarra argan wanna takkitti isan qabataniitu deeman jechuun akkas ta'uun qabu maaliif jennaan wanni inni mucaan kun dubbataa turellee Oromoofillee yeroo baay'ee waa baay'ee wallaahi viidiyoo isaa keessa garanii waraananii waan baay'ee gara nama nyaatudha kanaafuu inshallah waan danda'ameen akka gargaaranii akka bira dhaabbatanii isiniin jennaan illee kanuma dubbachuu barbaade. Bareeda obboleettii teenya yaada gaariidha hundi keessanuu yaada gaarii dabarfattanii amma tarana natti fakkaata. Hin dhaga'amaa miti sagaleen kun. Hin dhaga'ame. Maali yoo jettan namitti nama seentee baate suni amma miilaala kam akkanaa kana ka wal nyaachisee wal ajjeessullee argaa. Mee Oromoo ta'e hoo maal gootan? Oromoo ta'e hoo maal gootan? Jechi isin haasofte sun argitan. Anuu jechuun isiidhaaf garuu isiin hin baatu. An isiif na galchi jedhe dhugaa rabbi. Akkana tana yoon ofiiyyuu wanni isin dalay du'aamee qaama jechuun dhalaa akkana godhu. Mucaan kun jechuun tapha. Isiin akkana jettu isa gaafatu malee rabbi isiin gaafatu. Haa ta'uyyuu namni du'aan nama jaalatu hin jira rabbeedha. Dhagaye obboleetti ani isin dhageeffataa ture meena dhagaye. Okay. Inni sheeka kamtu sheeka meeqa tuqa akkasitti wajjin taphataatiin wanni jedhu jira. Meeqa kamtu wajjin taphataatiin wanni jedhu jira. Salaam alaikum. Isiin akkas jettu suni yoona isiin ufii kee isiitti yoo waa meeqa dalayji. Ta ufiitu eebii ufiitu hin beeytu namarratti deemteetiin namarratti laxxafu. Kuni taphataa jira mucaan kun biyya meeqa addaan jiran. Hagam yoona biyya kam addaan jiran. Wanti quba irraa ol qaban hin jiru. Dhuftee itti taphattee akka namni qaxxa'u qaxxa. Haasaa isii mee ilaala. Mee haasaa isii ana haasaa isii naqo. Maal godhu edda yoo Oromoo taate maal godha? Akkanaa tana. Yoona isiin Baangaalii fi Paakistaanii maalii wajjin wanti isiin dalaydu waan addaati. Akkanaa tana dadhabsiisan. Akkanaa tana maqaa namallee nyaattu. Kanaaf dalaggaan mucaa kanarratti dalagame. Ani ilaalaa jira amma wayita mucaa jaran na shakkite qalbii. Durallee bareerra dhaabbatee mucaan.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لا تري إذا إن سندور اللي وان سمودة تجرا ولا لا تري بر الران القرى إيجا سمو ها آمين آمين آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا سي وسمع الله لا جرو هندو في نامي شوي تو في نسرين وجين تبعته شاوري سين وفرق كأي نسري شاوري كيسا دي بتاني والغلطون فتاني تبع جاللا تجراني أدام بياني نامي شوي رفي كامارا وي رفي كوما إبان كوما كود أنا مسيكن نجرا جده كوما كود أنا cuman asli teh namut heddu kennani fi كوما كود أنا وي gale nami cekat tae namichi bishaan dhiqachuuf deemaa jira na dhiisi abbaa abdii ani gaaf gifti si kennaa ture jedha shaaworii bishaan banatee namichi shaaworii seeru isa waamanii baasanii iddoo sanitti bakka eegas uffata ittiin taphatu san baafatee qumxaa wayiitiin ol deebi'een argaa eegas silkiin akkasumatti cufamte akkasumatti dukkanaa'e namichi abbaa abdii jedha shaaworii seenaa ture. Akkasumatti kun waan garaa nama gubu. Waan kun jarana amarri Keniyaa tan osoo biyya birallee taate dhugaadha amma biyya akka nu jiru kan Dubaay maaliif naamila kana sollee osoo taate biyya san Amaara miti biyya san ka baay'atu Oromoo mateen na baay'ata kan namni waliin ajjeesisulle ta wal ajjeeftulle Oromoo mateen ta walitti bitaniitiin wal ajjeesanille Oromoo mateen kuni namichi mucaa kanarratti waan kana dalage waan ulfaataadha. Boru nama maraafuu kanuma namichi mucaa kanarratti waan kana dalage boru nama maraafuu kanuma suni isin maanu waan kana keessa taarkaa qabdu akkas jettu suni ta dhufte sun sheeka kennallee yoo taate jaran ani haga nama sheekaa ga jaaladhu hin qabu ani nama ga sheekaa jaaladhu hin qabu ani guddinni kiyyallee sheeka jaladhu garuu sheekuma san hojjatee yoo ta'e nu sheekuma san nutu mataa isaa gaggara galche sheekuma san nutu mataa isaa gaggara galche sheekuma akkas waan akkana hojjetu sheekuma nam gorfataan adaban malee nama tumuuni fi nama zarafsiisuudhaani ka nama adaban kanaafuu Oromooti kan jedhu amma gaafiin kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me jara na kenna ani geeffadhee sin jala baa fecha takka adabbiin tumaanii miti wal zarafuuni miti wal zarafsiisuuni miti namni yoo balleessellee kana balleessitanii jedhanii dhiyeessaniitini akkasitti mucaan kun immoo nama deebu akkasitti gorsan malee nafsi haga nafsee baasutiin haga yookiin zarafsiisutiin kanaanii miti kanaaf wanti Oromoo walirratti dalaydu kuni waan guddaadha kanaaf amma immoo bicaa rabbi jedhe micaa akka baasetti illee baasu rabbiin nafsi mahaa baasu malee inni machii baa namicha san iblaanyi namicha kana dalageef amma boruma dhaga'ama akka hundattuu isaa naftu dhaga'amuun isaa ummata Oromoo duratti dhiyaatuun isaa nafu yoo rabbi jedhe kanaaf akkasitti galatooma nagalchuu keessaniifillee warri nagalchitanillee galatooma ayyee galatoomeetillee yeroo tokko ennaa akkuma reefinni gubbaa dubbataa ture mucaan kun yeroo isaa keessatti tapha laayivii isaa keessatti nam tokkollee nama arrabsuuf nama waa jedhu isaan agarre akka gama tokkootitti yeroo asiin duraatti namni yookiin waa jedhuunis asliidha aslii nama laayivii irra galgala dubbataa ture keessi isaa baay'ee tokko nama tokkoofu dhiphinnan qabu jechaa ture jechuudha. Innaa maaliif mucaa kana akkumatu jette namni jechuun akkumatu jette sabni biraa baay'ee achi hin baay'atu ijoollee makeenya ijoollee Oromooti kan gubbaan isaanii Oromoodha ofiin jedhan keessi isaanii garuu namni quuqama Oromummaa qabu Oromummaan isa quuqu akkamitti akka iddoo kamiin yookiin garma wayii akka ga'uu hin dandeenye nama barbaadu malee namni dhimmicha kana mucaa kanarratti raawwachuuf deemu yoo biyaansi gubbaan isaa akkuma jedhamu keessi adurree keessi bineensa jedhanii beektaa. Innaa kana irratti raawwii akkana uumuuf akkuma turreefu dubbattee turte laayivii irratti ilaalaan ture ofii kiyya wajjiin taphatanii asliinuu qorradhee je'ee eegasanii shaaworii ofitti banee ergasanii tapha deebi'anii lama wal qaxxaanii ergasanii wal eebbisanii mucaanis mee asliinuu maaliin nagala toonfatta je'eenii wajjiin kolfanii ergasii addaan deeman. Maal godhee mucaan kun mee wanti hagana raawwiin hagana irra raawwatamuuf deeme sababni isaa maa inni dhiibbaan isa dhaga'ummaa inni waan inni Oromoo ta'eef moo
oromummaa isaa kanaaf quuqamamu oromummaa isaa kana jibbamu sababbiin kana godhaniif akka watu turte namni acha keessa jiru kan amma akkuma reef dubbadhee ture irra deddeebi'ee akka hin taaneef jedhe acheen waan isatti araaramu irra deddeebi'ee akka hin taaneef jedhani kuni waan har'aatii miti oromooti waan har'aatii miti waan kaleessa nutti dhufee nutti guddate akka nuti olii jechuun akka biqiltuu mukaatti yoo ol gadi ol magarru warri jechuun magaruu kenna kana biqiltuu yeroo inni tube yookiin bishaan seeraan itti kunuunsani ija babaasee dakaa ol dhufa wayita inni ol dhufee jedhe namni jechuun biqiltuu sayyoo kutuu barbaade namni sun maal barbaade jennaan dagalee madeemee ilaala baay'ee san balleessuu ilaalu jechuudha.